كيلوكس كوكو بوبس الآن مع كود سري. امسح الكود والعب مغامرة كوكو المجانية. انطلق الآن. أي أشوما كمشتو أركفوني داودتا بيكي شوبا كنجتو نوتنا يا ربي سيفاتو أرى باي هايدن في سبب نساء بيا ركعت وان تاعتين جركوني رباي رانوبنا أتو مالي ركني كن أبغى ندي سبب نساء ما فكتي نافينجلو كيسنتو سامي كينيا جولين كينيا مالي فكيس شغل من نافينجلو وقاربي باي أرنجلاران كيسنتو suurri asirratti agartan kun intalli doofaa kuni akkanatti hin deemu. Mucayyoo kana musheen ishaa waddeetti hin deemtu baay'ina aarseetiin jira. Sababni isaa gowwummaan keenya gara laafummaan keenya namaaf gadduun keenya ergi miidhaa irratti fidaa jira ta'eeti kana booda gara laafuu hin qabne namaaf. Dhugaan isin jedha kana booda namaaf gara laafuun hin barbaachisu. Ergi mucayyoo kanaatti namaaf gara laafuun namaaf dhiphachuun hin barbaachisu. Andee gara laafummaan gowwummaa ergi jedhamte sababa gara laafummaa keenyaatiif gowwaadha kan itti jedhamaatiin jiru. Sababa gara laafummaa keenyaatiif dafqa ishiin waggaa gadi rakkattee hojjette guyyaa tokkotti namni kaleessa afaan hin beekne namni kaleessa biyya hin beekne suura asirratti agartan kuni mucayyoo kana saamtee hin badde. Keessattuu obboleewwan keenya Duubaay keessatti argamtanii mucayyoo kana lafa isheen seentanii baasuutiin qabdu yookaan qabdanii isirratti dhiyeessuutiin hin qabdu. Dhugaadhaan nana mana akka isheen qabamtu bareebbatti nana mana sababni isaa kan isheen jirtu Duubaay keessadha. Yoomillee yoo ta'e Duubaay keessaa bahuu hin dandeessu intalli kun. Isheenillee ofisheetti waan hin beekneefidha. Seera biyya sanaa waan hin beekneef birrii saamtee baate. Garuu guyyaa tokko hin qabamti. Mana hidhaa egaa tortorreetti kan isheen duutu. Dhugaan isin jedha. Baay'ina aarsite. Sababni isaa mucayyoon seenaa kana gadi fageessanii sitti waan ifa godhaa. Baay'ee waan ariifan walii rukutaa jira waan ta'eef dubbii kun akkas ture. Mucayyoo Oromoo yookaan intala Oromoo tokko mana maadaamii kan hojjetu jirti. Jarri sun immoo nama kan biraa filatan. Namni isaan filatan kuni intala Tigraay irraatii kan isheen fudhatamtee jirudha. Intalli kun ergi Duubaay deemtee reefu ji'a ja'a guutti. Ji'a ja'a kana keessatti afaan hin beektu, bilbila qabattu, bilbila dubbisuu hin beektu. Obboleettiin keenya intalli Oromoo kun immoo mana sana keessa waggaa 4 hojjetteetiin jirti. Waggaa 4 hojjettee jirti. Waggaa 4 kan hojjettu kana keessatti maallaqa ishee yeroo hojjettu isheen baankii akkaawuntii mataa ishee waan hin qabneef maallaqa ishee kilaasii gara ciiftu keessa kan isheen kaawwattu. Intalli kun jechuudha. Mucayyoon immoo Tigraay irraa dhufte kun immoo reefu ji'a ja'a guutti afaan waan hin beekneef intala kana wajjin mana tokko keessa waan hojjetaniif mucayyoo kanatu afaan barsiisa jechuudha. Afaan Arabiffaa kan barsiisu intala kana akkuma isheen biyya kanaatti Tigraay irraa dhufteen afaan maannoo bilbillee kanaaf bitamu jettee carracatti jedhanii kana booda maadaamii bilbila bituu fi waan diddiif natu amansiisee fi maadaamii mucayyoon biyya beektu maaliif homaa eessa yoo geessu waan ta'eef rakkinni hin jiru otoo hin jiru eessa yoo geessu jetteetu bilbila hojjisiistiif kana rabbi sitti agarsiisu. Haa ta'u malee mucayyoon kun deemtee dirhama Duubaay 10,000 Rihaala Duubaay 10,000 lafa isheen kaawwatteeti mana ishee keessa mucayyoo kana jalaatti fuutee baate. Maal isitti fakkaata? Namni tokko mana Arabaa keessa yeroo hojjettutti isheen akkamittiin siqaayee akkamittiin birriin kun hojjetamee akka inni dhufu dhibbatti ni beekti isheen. Ji'a ja'a hojjechuun qalbii miti. Ji'a ja'a keessatti siqaayee akkamii akka dabarsu ni beekti. Maallaqa 10,000 dirhama 10,000 mucayyoo kun rakkattee walitti qabattee guyyaa tokkotti dirhama 10,000 fi moobaayila jalaa fuuteetiin baate. Mucayyoon sagalee ishee dabra jira. Sagalee ishee siin dhaggeeffachisa. Mucayyoon saamamte kun jechuudha. Baay'ee gadditee baay'ee agana kan jemne piroofaayilii isheellee piroofaayilii waatsaappii ishee jechuudha. Dhugaa rabbii guyyaa tokko dafqa namaa barbaadeetiin hin beeku. Yaa rabbi maaliif kanatti ergite jettee kan isheen gadditu. Dhugaan isin jedha baay'ee keessi kana miidhameen baay'ee gaddee sababni isaa naaf darbe jettee dirree haala 10,000 jechuun yoo xiqqaate birrii Itoophiyaatti birrii meeqa ta'a? Rihaala tokko birrii yoo baay'istan meeqa ta'a? Jechuun sorry dirhama 10,000 jechuun amma gabaa gurraachaan birrii 12 saantima wayii birrii 10,000 yoo baay'istanii birrii 10 yoo baay'istanii birrii Itoophiyaa 100 ta'a jechuudha. Intalli biyya hin beekne intalli afaan hin beekne kan haadha ishee abbaa ishee irraa barte wayyaaniin durumaa nyaachaa sin turte ammas nu biraan abna jedhaa feesbuuk irratti barreessee tura waa'ee ishee kan afaan hin beekne mucayyoon kun afaan barsiiftee miskiinummaa isheetiin jechuudha gargaartee hojiilee ofii isheetii dhiibdee hojjettee
kun utuu afaanin barin dirhama kuma kudhan bilbila wajjin jalaa fuuseetiin baate. Maal isitti dhageessisa dhugaan isin jedha intalli kun suura asirra jiru kan feesbuukii irras ta'u waan jiru hundarra facaasaa keessattuu buleewwan keenya Duubaay keessatti ijoollee nama qacarsiiftanii namoonni bakka yeroo hojjetan intala kana nama agartanii bakka ishiin jirtutti argamte qabamte isa jala ooluu qabdi. Hidhamuu qabdi yoo xiqqaate waggaa 10 na darbu seerri Duubaay sababni isaa hattuudha waan ta'eef. Kanaaf baay'ee nagadisiiste baay'ee itti dhagaameetiin jira. Inni lammaffaan kan dubbachuu hin barbaadu yeroo akkaawuntii maqaa keessaniin banadhaa baankii akkaawuntii achuma keessanii diyaaspooraa akkaawuntii banachuu dandeessu maallaqa of biraan kaayinaa maadaamiinis yoo ta'e ministeeriinis yoo ta'e haadha kee fi abbaa kee miti guyyaa tokkotti jiramuus hin danda'u maallaqa kee kana jalaa fudhachuu danda'u yenneetu yeroo baay'ee isin dubbataatiin turre. Anis karaa shaanii kooti yeroo baay'ee barsiisaatiin ture ji'a 3 ji'a 4 dura eegalles shimee maaniin barsiisee ture akkamittiin akkaawuntii banachuu akka qabdan isin mana keessan keessaa miti kan jiraachaa jirtan Itoophiyaa keessatti taate illee yeroo ammaa kana maallaqa akkamittiin mana keessa baankiidha kan taa'u qabu akkamittiin maallaqa akka kana mana keessan keessa keesseeti kunoo ishii yeroo akkas jedhaa badu kana maal gootame rabbi sitti agarsiisu. Kanaaf akkaawuntii banadhaa maallaqa keessan akkaawuntii diyaaspooraa akkaawuntii banadhaa isarra kaawwadha. Diyaaspooraa akkaawuntii maallaqa keessan achi gubbaa kaa'achuu qofa osoo hin taane kan inni isin fayyadu. Diyaaspooraa akkaawuntiin biyya keessatti gaafa galtan illee akkaawuntii sana gubbaatti doolaara gaafachuu akkasii hin dandeessanidha waan inni kan biraa isin beekuu qabdanna. Kanaaf diyaaspooraa akkaawuntiin isin fayyada banadhaa jechaatiin turu. Kanaan duras waan ta'e Beerut gubbaatti mucayyoon tokko saba biraatiin jechuudha saba Amaaraatiin akka kanatti maallaqa ishee gabaa gurraachaan sii erga jettee birrii ishiin ji'a 5 hojjettee walitti qabatte karaa gabaa gurraacha sii ergattee harkaa battee nyaatte. Kanaaf akka yoomitti ishee wadamna akka yoomitti akkas taatu. Maaliif gara laafummaa fi gowwummaa addaan baafatee beekuu hin qabu sabni keenya. Nama hin amaninaa bakka nama shakkaa keessattuu saba kan biraa yoo ta'e nama afaan kan biraatti dubbatu hin amanin shakki. Sababni isaa wanta nisii yaadu maalitti beektan isaan gowwaadhaan hin jiru gowwaadhaan hin jiru gara laafummaa keenya isa nuti namatti hammina yaadne kana gowwaadha waan nun jedhaniif nu nyaataniitiin baduu barbaadu. Siniif agalu. Kanaaf adaraa keessan na aastee jirti intalli kun qabamuuti qabdi bakka seera jala ooluu qabdi. Kiristoosii sagalee mucaa kana dhaggeeffadhaatti deebina. Addunyaa xiqqoo 5,300 waan furtaatee waan itti hin barbaadu addunyaa hanganaatiif jecha waan itti haa fudhattu. Garuu birrii Dubaayii 10,000 ol jechuun namatti ulfaata hedduu. Ani akkaawuntii kophaa waan hin qabneef jecha of bira kaayaa ture. Isin immoo dhiyeenya na bira dhuftee eega dhuftee immoo ganaa ji'a 5 fi akkasi jedha jechuudha. San booda afaan illee beektu maal jedhee anillee manuma tokko wajjin galla kilaasii tokko wajjin duraan waan ta'e jecha baay'ee waa isa dhobsii waan isii dhobsee baasuu hin danda'u. Ani waan beektu afaan illee beektu adi haarawaa jedheetumaa itti gadi dhiise isin akkasitti boolanaa qottee deemtu jechuudha. Maa miti maallaqni ammas naa deebi'aatu fuula rabbii duratti naa deebi'a. Gama kaan immoo akkanatti na biraa fudhatte immoo isin erga dhufte jechuudha. Isaan booda eega dhufte ani immoo as turee jira gara waggaa 4 akkas turee jira. Isin immoo haarawaa eega dhufte silkii naa bitaa jechuudha eegaltee silkii jettee caqacaqamu eegalte warraallee silkii naa bitaa jettiini. Warraallee ganaa hatu haarawaa taa'ii suuta sibiilaa laallee jedhanii akkasitti bilchaanii turte jechuudha madaamiitidha. Egas boodaan illee irratti ilaaleetiin rakkoon qabuutiin hawaan beektu afaan illee beektu. Warri ishee nama shakkanii miranii beekta warri arabaa kunneen hin baddii silkii fa bilbiltee yookaan yoo silkii qabaattee dalagaa hin dadhabdu yaa'ii nama shakkan jechuudha. Sababa sana jechaan illee namitti kadhadhee fi bittii fi waan rakkoon qabu waan jira. Yoo isin gamana bilbiltee gara bilbiltee kan jettu taa'e kan sitti maal jedhanii akkasitti namitti illee utuma didduu namichi bitiif jedhanii bitteef jechuudha. Egaa silkii bitattee isin immoo jechitti bilbiluu baay'istii iddoo adda addaa bilbiluu baay'istee jechuudha bilbila baay'istii. Ani immoo dalagaa garatti na quuteessite jechuudha natti hinaafti jechuudha. Dalagaa kanatti hin eetoofti osuma eetooftuun akkasumatti dhiiseetu waan dalagaa osoo dalannu
Qaqqaani baay'ee wal jagajaku kana eegallee osuma akkasii wal jagajan madalannoo ani maalleen taane isaanii namitti illee himuu wallaallee haarawame isiin utuu taani waa'ee arabaa keessan beektu jedheetuma obseefi jal'ise isin immoo akkansi fi yaadeen taane yaadasiin baduu yaadde jechuudha. Ana miitee anammiine walaakin dammoo mallaqni kun qaama maaliif jennaa warri arabdootaa kunillee mallaqee poolisii beeksisanii jiranii maallaqa immoo akkanatti badde guyyaa kamisa dheengaddaa jechuudha. Kamisa dheengaddaa maatiin jiranii mana firaa deemtee jechuudha. Madaan kiyallee mana firaa eega deemtee booda ani immoo hin argine sa'aatii akka dubaayii sa'aatii 4 booda jecha 4 walakkaa akkas booda egaa madaan deemteen booda ani immoo gara kushiinaa iddoo dalagaa achi deeme. Alaisiin immoo kilaasii keessatti ani immoo kilaasii keessatti uffata tokko suttirtii qulqulleessu jirti jedhee waan chakkise. Si adaana eeggattee gara tokkoon deemu eeddee si dura lafa jala qophii qabdi akkasitti mallaa fi dura na argite na fakkaate guutuu isaa fudhattee badde haa fudhattoomaa miti naaf deebi'a maallaqni fi abdii qaba inshaallah rabbi irraa jechuudha. Eshi dhageessaniif hin jirtu. Yeroo maadaamiin ishee mana hin jirtu guyyaa kamisaatiif guyyaa jimaataa yeroo baay'ee arabootni mana hin taa'anii bakka bashannanaatiin deemu ijoollee kana lamaan manatti gataniitiin deeman. Yeroo isheen kan keenyaa kun miskiinni kuni hojiidhaaf walii gadi kaattu isheen sun hojii hojjechuun barbaaddu mana keessa ol deebitee maallaqa isheen kaawwatte moobaayilii isheen kaawwatte jalaa hattee deemtee hin jirti. Hattuudha kisaamiidha. Ishee biraa viidiyoo kana nama biraan gaarii yoo barbaadan viidiyoo kana daawwachuu godhiiti feesbuukii irrattis maxxansi. Ka barbaadde gubbaatti maxxansi intalli kun qabamuutii qabdi bakka. Qabamuutii qabdi sababni isaa mucayyoo miskiina kanaa ishee nyaattee jirtu jechuudha. Ammaa bakka aga yoomitti akkas taana nuti bakka nuti gowwummaatii fi gara laafummaa addaan baasaa beekaa. Mucayyoon kun hojii isheen sun hojjechuu maltullee ofii itti dabartee kan hojjetaa turte jechuudha. Rabbi sitti agarsiisu. Gara laafummaan ishee hojii ishee barsiistee afaan ishee barsiistee bilbila bichisiistee fi biyyan beektuu afaan hin beektu jettee hojiillee akka isheen gargaartu kan dubbachaa hin jirtu. Kanaaf deebitee qarshii aga kana yeroo jalaa gootee hin deemtu maaltu sitti dhaga'ama? Baay'ee nama gaddisiisa. Inni lammaffaan immoo akkaawuntii diyaaspooraa banachuudhaaf maaltu sin barbaachisaa? Paaspoortii keessaniif suura keessan qabadhaatii namoonni akkaawuntii hin qabne embaasii deema. Maallaqa kiyya lafan kaawwadhu hin dhabee biyya akkaawuntii hin qabu as yoon kaawwadhe nan shakka na jalaa baduu danda'a jedhaati embaasii deema gaafadha. Embaasiin gammadee harka rukuteet kan inni isinii banu akkaawuntii diyaaspooraa akkaawuntii. Sababni isaa diyaaspooraa akkaawuntii jechuun akkaawuntii keessan gubbaa maallaqa keessan doolaaratu ta'a. Doolaara immoo biyya keessan gaafa galtan akka barbaadetti baafachuu dandeessu. Andaa'u achi teessee karaa gabaa gurraachaatiin maallaqa kee ergitee aga namni kan biraas nyaatu aga namni ittiin beeksisti taphatu gaafa biyya kee galtu diyaaspooraa akkaawuntii keessan irraatii Itoophiyaa gaafa galtu baankii Itoophiyaa keessaatii doolaara baafatta jechuudha. Birrii osoo hin taane doolaara baafatta. Irra deebiin sitti hima faayidaa isaa beekama. Inni kan biraan abbaan qabeenyaa tokko Duubaa irraa makiinaa bituu yoo dhufe diyaaspooraa akkaawuntii keessan makiinaa tokkoof birrii 45,000 isiniif kaffalee isinirraa kireeffateetu diyaaspooraa akkaawuntii keessan irra doolaara galchee achirraa doolaara baafatee ittiin makiinaa bita. Kun faayidaa guddaa qaba. Maallaqa irra kaawwachuudhaas baattu kireessuu ni dandeessa. Kanaaf inshawwadamina. Intalli kun immoo baay'een aartii jirti. Sababni isaa duris abbootiin isaaniis wayyaanonni biyya keenya boxaa nyaachaatiin turan. Amma immoo deebitee nurraa nafu yeroo ishiin maallaqa mucayyoo miskiina dirhama 10,000 nyaattu baay'een aartiin jirti. Sheer godhee viidiyoo kana nama biraan gahii footoo ishee kana raabsaa feesbuukii irratti barreessaa maxxansaa lafa argamtetti akka ishiin qabamtu sirrii akka ishiin hin baane abdiin qaba. Mucayyoonis rabbitti kennadheen jiratteetti. Dhugaan isinitti himaa imaanaa kiyyaa rabbitti kennadheen jira dafqa kiyya rabbiin gatu jetteetiin jirti. Dhumaatti waan hordoftaniif galatoomaa nagannaa jiraadha. Now, Kellogg's Cocoa Pops comes with a secret code. Scan it to play Coco's free adventure game. Let the adventure begin. Available on all special packs of Cocoa Pops. In store now. The world is a magical place. Through the eyes of a child.
encourage their growth. As nature intended.